ani waan baay'ee jechuun barbaadu garuu wanni kun seeraan qulqullaa'ee waan tokko gaariidha. Ammatti garuu wanni Andu'aalem irratti haasa'amaa jiru waan gaarii waan hin taaneef haga seeraan qulqullaa'utti osoo hundi keenya obsinee dhiigni ishiis lafatti baduun qabu osoo wanni kun qulqullaa'ee seeraan waan tokko dhaga'ee eegasii waa jennee gaarii natti fakkaata kanumaan jechuuf gara keessanii ulfaadhu roobale. Guddaa galatoomi. Yaa dhugaadha achis qabu asittis dhiibuun hin barbaachisu garuu nuyi mootummaa irratti dhiibbaa gochaa jirra. Mootummaan diraamaa hojjechuu dhiise tooyi dhugaa jiru ragaa waliin gabbaasuu qaba malee akkuma duraanii san gochuun hin barbaachisu jechaadha. Andu'aalemitu akkas godhee yoo jedhe hin fudhannu nuyi akkamitti fudhanna yoo ragaan hin jiraatin mucaan ofiisaati yoo hin dubbatin hin du'a malee mucaan kun yoo ofiisaatii godhe uma dubbata. Mootummaan isa sodaachisee akkasitti dubbadhu jechuun illee hin danda'u. Hin du'a malee. Garuu roobale asirratti wanni jechuu barbaadu dhiibbaan arsiisota keenya irratti kallattii garaagaraatiin dhufuu danda'a. Kana keessa keenya numartuu hin beekna waan ta'eef gaafa rakkoon uumamuu dhiibbaa arsiisota kaan lubbuudhaan maayidhaan waan akkasii jiraachuu waan danda'uuf nu immoo kan hubanneeti. Andu'aalem Gosaa irratti ammatti akka Oromootti nu waa jechuudha kan bade lubbuudhaan badee dhiigni ishii lafatti baduun qabu. Garuu arsiisota keenya maa kan dandeenyeen seeba sogoonee nu waa irratti jechuu baanne. Namni biraa waa haasoo danda'a. Artistiin kun immoo artistii Oromoodhaaf waan baay'ee hojjetaa jiru waan ta'eef tarii ani Andu'aalem waan akkasiin godha natti fakkaatu rakkoolee bira ammatti osoo haasoo baannee kan jechuun yaada sii kenna galatoomii keessumaa biraa seesifachuun dandeettaa ulfaadhu roobale. Roobale dhiifama carraanaa laftaa si'a tokko. Addisuutti fufi. Dubbadhu. Ani waan baay'ee miti waan hin dubbadhu. Please wanni guddaani dhugaadhaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee rifadhee dhugaa dubbachuudhaa fi waan kana yeroon argetti baay'ee nahe maaliif sasiin guddattee heerumtee osoo hin ta'in akka daa'ima kiyya ishee xiqqoo tokkotti ni ilaala akka mucaa kiyya ishee xiqqootti ni ilaala mucayyoo kana. Andu'aalem immoo saahiba kiyyaa waltajjii tokko irratti dhaabbannee wajjin sirbine irraa immoo inni guddaan maali mucaan kun ishii gama aartiitti dhuftee aartii keessatti illee kan wal bareeni isheenis shoora qabdii jechuudha aadaa ishee afaan ishee guddisuu keessatti inni sun akka jirutti ta'ee san dabalataan immoo abbaa warraa fi haadha warraadha. Haa ta'u malee wanni guddaan odeeffannoo anis dawwalee hiriyoota korraa qulqulleeffachaa ture waan kana ammoo tokko wanti kun seeraan poolisiin jala bu'ee akka hordofaa jiru sirriitti qulqulleeffadheera. Sa'aatiitti wanti suni raawwatame jedhamullee halkan keessaa gara sa'aatii bari'uudhaaf yeroo jedhu sa'aatii 11tti raawwatame naan jedhanii garuu mana tokko keessa wajjin turanii kan ammoo afaan isaarraa ijoolleenis hiriyoonni kiyyas dhaga'aniiru. Ammoo wanni guddaan maali namni mana keessa jiru namni yeroo sanatti namni sun bira jiru seeraanis hin to'atama sun ifaadha. Garuu isatu kana godhe jechuun miti seeraan wanti sun to'atama jechuun namuwwan dubbiin sun dhimmi sun yeroo raawwatame namni bakka sana jiru dirqama obboleessi jiraachuu danda'a obboleettiin jiraachuu dandeessi halkan sana bari'uudhaaf suubii sa'aatii 11 keessa wantichi kan raawwatame sa'aatii sanatti maaltu ta'e kaleessa maaltu ture dheengadda maaltu ture isa jedhu inni qorannoodhaan waan ifa ba'uudha. Wanni guddaan baay'ee nuyi of eeggachuu qabnu xiinxala mataa keenyarraa of eegne dhimmi kuna wanti warri dhimma isaa ilaallatu qoratanii qulqullinaan akka isaan uummatatti ifa godhan barbaachisaa natti fakkaata. Maaliif amma argitee bakka dhaloota seettis geessuudhaaf akka jaarsummaarra turanii abbaan mucayyoo kiyya naaf fidaa ana ta'uu waallataa naaf fidaa jedhe bakka dhaloota seettii jedhu abbaatti jaarsummaa yeroo 2-3 akka ta'an natti himanii hiriyoonni si as jiru namooti si beekanii si waan garii asitti waanamuu qabdi akkasii namaarreedha jedhameeti jaarsummaa si'a 3 ta'anii sadanuu fashalaa'ee amma isa dhumaa guyyaa borii owwaaluudhaa fi akka walii galaniif maatiinis gara Finfinnee akka dhufan irratti walii galame maatiin gara Finfinnee dhufaa jiru jechuudha.
soo sanaa fi aga sanaatti jala buunee nu illee hordofaa jiran guddaan maali? Dhugaan mucayyoo kanaas dhokatee hin hafin. Argitee dhugaan mucayyoo kanaas maaltu ta'e namni murtoo akkamiidhaa murtee ofirratti murteesseeti yoo rakkoo tokko malee foggii sanarraa of darbachuu danda'a. Maaltu ta'e argitee dhugaa sana duuba jiru baruu waan barbaannuuf warra kaaniifis barnoota ta'a waan ta'eef dhugaa sana duuba jiru sana dhugaan sun akka baatuu fi sagalee ta'uu danda'u qabna jechuudha. Yaadattu Daadhii Galaaniin. Daadhii Galaan utuu cidha weellisaa jiru dhugaan gurbaa kanaa bakka inni ga'eetu hin beekin akkasumatti hafe. Dhugaa caalus yaadadha. Sanaaf nuti dhugaan ilma namaa kamiyyuu dhokatee hin hafini. Gurbaa obboleessa keenya tokko poolis xaabiyaa Buraayyuu biratti tumanii mana keessaa gadi baasanii kaleessa ajjeesanii reeffa Wallagatti geessanii waanan. Walla tumanii. Mana kimii keessa lubbuun keessaa ba'e. Buraayyuutti bara. Kaleessuma kunis. Sanaaf nuti hamma barsiisaa sanii miti. Barsiisaa sanii hammam nuti lubbuu Oromootiif lubbuu saba keenyaatiif hammam lubbuudhuma ofii baannu kanayyuu nuti akka artifishaalii akka shaangulliitiitti wayyaa fannisan tokkotti ilaalaa jirra malee akka namaatti ilaalaa hin jirru. Lubbuudhuma baannu kanayyuu qaalii ta'uu keenya yeroo tokko tokkoon irraanfannaa natti fakkaata. Sanaaf dhugaan ilma namaa dhossuudhaaf hin tattaafatinaa. Dhugaan ilma namaa dhossuudhaaf waan tokko yaalii kamiiniyyuu hin godhinaa. Dhugaan ilma namaa yeroo hundumaa ifatti haa ba'u. Haadha manaa keessanii, haadha keessanii, obboleettii keessanii, mucayyoo durbaa manaa qabdan. Mucayyoon kun sanaaf dhugaan namaa kallattii kamittiyyuu argitaniittu. Yeroo duras as biyya alaa kana keessatti Jarmanitti waan ta'e argitaniittu. Obboleessa keenya weellisaadha. Taajuu Shurrubbee irratti waan raawwate argitaniittu. Waan ta'e argitaniittu. Dheengadda dhiyeenya kana Minisootaatti waan ta'e argitaniittu. Argitee? Soo sanaafi dhugaan kuni haa ba'u. Haa ba'u. Dhugaan sun akka ba'uu fi dhiibbaa nuyi gochuu dandeenyu piroofaayil piikchariin intala kanaas godhadhaa sagalee taanee dhugaan jirtu garuu uummatatti ifa haa ba'u. Sana barbaachisa. Dhugaa ilma namaatiif dhaabbachuu qabna jechuudha. Maaliif seexan daba gurguddaa hojjechuu danda'a abbaa manaaf haadha manaa gidduutti. Hafuura. Xiiqiin jiraachuu danda'a, hinaaffaan jiraachuu danda'a. Mucayyoon kun immoo barzidee isheeti. Guyyaa barzidee ishee boriin jiru har'a waan kun raawwatamu jechuun dhugaa dubbachuudhaaf ulfaataadha. Argitee? Sanaaf dhimmi qorannoodhaan itti deemamuu qabu. Aaddisu fakkeenya fi mee asirratti guyyaa barzideen ishii har'aa jedhan garuu du'aa arganne amma gaafa akkas ta'u hiriyoonni ishii achiin naquu namni baay'ee manatti hin argamu jechaadha. Jala bultii illee hin naqu. Hiriyoota baay'ee qabdi. Innis akkasuma hiriyoota baay'ee qaba. Kana durallee arginee jirra. Dhiyeenyuma kana ayyaana darbe ji'uma tokko dura ijoolleen Finfinnee kana tiiktokaroonni baay'een mana isaa dhaqanii too suuraa innaa waliin ka'an arginee jirra jechaadha. Suuraa poosti godhanii too. Namni sa'aatii sanitti sa'aatii 11 kan halkassani inaafa maali kan namni irriiba keessa ol jireeto an kana raawwatu akkamitti ta'u namni irriiba irra jira yuupe. Yaa na hubadhu si'a tokko na hubadhu akkas jechuu qoomi. Ilaa wanni guddaan keessattuu namoonni ogummaan ogeessi fakkeenyaaf qorannoo irratti warri beekumsa qabanii badi warrakkoon complicated ta'an akkasii yeroo uumama biyya alaatti namooti argitee waan sana irratti qorannoo bilchinaan karaa geggeeffamuu danda'u. Karaa geggeeffamuu danda'u irratti waan sana irratti warra ibsa kennan warra seeraa warra argitee warra qorannoo waan poolisiidha muuxannoo qaban yoo jiraatanii waan akkasii yeroo uumamu akkamittiin dabalataan qorannoon akkasii geggeeffamuu danda'asa jedhu. Malee intanii miti. Sanaaf amma wanni guddaan maali wanni guddaan wanta kana kaabaanis ta'e kibbaanis ta'e dhugaan mucayyoo kana hin ba'a. Kana beekuu qabna jala murre. Inuma ba'a dhugaan mucayyoo kanaa jechuudha. Dhugaan see ba'uu qaba. Nuti sagalee haa taanuudha kanan jechaa jiru malee abalutu kana godhe jechaa hin jiru. Namni yeroo sanatti isee wajjin turte nama 3 ta'uu danda'a, 4 ta'uu, kaleessa hiriyooti isee mana rifeensaa wajjin turan ta'uu danda'a. Nyaati isee nyaatte maal fakkaata? Bakki iseen kaleessa oolte maal fakkaata? Bilbila isee irratti eenyuutu itti dawwale? Text message maalii qabdi?
waan akkamiitu ture wanti jedhu sana hundumaa warra qorannoo sana geggeessutu isa sana hundumaallee xiinxalee bifa sanaatti dhufuu danda'a jechuudha. Amma danda'ametti garuu warri ogummaa akkasiidhaa qaban utuu ibsa irratti kennanii akkatti waan akkasii ifaa geggeeffamu gara fuulduraafiyyuu utuu ibsa fa'aa irratti kennanii namoonni muuxannoo akkasii qaban fa'aa yaada dabalataa akkasiidhaa irratti kennanii irra caalaa wayyaadha. Maaliif yaada mataa keenyaan akka barbaanne haasa'uu dandeenya. Argitee abbaa manaaf haadhamee gidduutti kan uumame wanti kun garuu argitee sa'aatii sanatti namni bira hin jiru. Argitee isaaf isii wajjin ture namni tokkoyyuu hin jiru. Halkanii ganama bari'uudhaaf jala sa'aatii 11 ta'uufi argitee sanaaf isa kanaa argitee lamaan isaaniiyyuu nuuf obboleeyyan keenya. Waan tokkoyyuu gama qabuun hin jiru gamanatti qabuun hin jiru jechuudha. Dhugaan garuu haba'uudha. Sanaaf dhugaa obboleettii keenyaa fi hanga dandeessanitti dhugaa bu'uura godhadhaatii dubbadhaa jechuun barbaadaa. Please of eeggannaadhaan maaliif dhugaan obboleettii keenyaas akka hin banne sirrii daba ta'es immoo akka tulluun sila jedhetti obboleessa keenya irrattillee akka hin raawwannetti of eeggannaadhaan haasofnuudha waan gochuu qabu. Hubannaadhaan haa goonuudha kana jechuu barbaade fayyaa ta'a kanuma. Galatoome artisti. Addisu baay'ee nama gaddisiisaa mogoroo seesisi modereeteroota mogoroo seesisa artisti mogoroo seesisaadha ergateera natti fakkaate. Amma dhiyeenyuma kana intalli tiiktokoroonni takka asii Finfinnee keessatti ajjeefamtee kosii keessaa argamte. Intala beekamtuu wayiiti. Wagguma darbe kana biyya Arabaa keessatti qabbanneen ajjeefamtee dhugaan ishee awwaallame. Ammas biyya Saudi Arabiyaatitti kaleessaaf dheengadda irra turre dhimma kana ajjeefamtee dhugaan ishee awwaallamaa jira. Ammas abbootii gadaa dhabnee jaalbattee dhabnee hayyoota meeqa dhabnee Haacaaluu dhabnee meeqa marartee meeqa. Ammas Andu'aalami lubbuudhaan jiraatu malee manuma hidhaa keessatti dhabnee jirra jechuudha. Gara lachinuu dhabnee jirra. Uummanni Oromoo nama jabaa kana dhabee jira. Haati ilma kiyya aadaraa isinitti kennadhe har'arraa eegalee ta'uu jette gaafa albamni isaa eebbifamu. Tullu please wannoodha maaliif waan akkasii laamma argitee maa inni ilaali. Andu'aalam to'annaa jala oole jechuun Andu'aalam waan kana raawwateera jechuun miti. Argitee hin beennu soo sanaa fi isa kana nuti amma maal barbaanna inni guddaanii ilaali akka ati silas kaafteetta. Obboleessa kana irrattis shirri dabaa kan dalagamnetti dhugaan jirtu kana waan jedhu tokko qorannoon suni bifa bilchaataa ta'een qulqullaa'ee gadi uummatatti bahee haa dubbatamudha. Poolisiin isa kana qulqulleessee seeraan ilaa sirnaan qulqulleessee akka argitee uummataaf bifa godhu irratti nuti sagalee haa taanudha. Amma garuu Andu'aalamiin dhabneerra isii dhabneerra wanti jedhu ani natti hin fakkaatu. Maaliifi hanga waan kana dhannee dhugaa waan kanaaf dhageenye barrutti isatu kana godhe jennee haasa'uudhaa fi dhugaadhaa wanno guutuu hin qabnu. Garuu obboleettiin bira jiraachuu dandeessu obboleessi jiraachuu danda'a sa'aatii sanatti maal tokko uumame ganaa kana wajjin wal qabate waan baay'een bahuu danda'a ta'an beennu sanaa fi amma murtuu akkasiirra ga'uunis ulfaataadha. Sanaaf of eeggannoo barbaachisa kanan jedhuuf. Sanaaf firiis akkasitiin ilaaluun gaariidha. Maaliifan kana jedhe seete addisu yoo mucaa kana irrattillee shirri dalagame yoo ofiisaatiif illee godhe dhabnee jechuu barbaadetti manuma hidhaa keessa taa'a. Yoo shiraanis ta'e yoo ofiisaatiinis godhe jechaadha. Kana waan ta'eef kanaafan kana jedhe anyways uummanni dhiibbaa gochuu qaba. Mootummaan gadi bahee tooyi lakki isatu akkas godhe hoo jedhe fudhachuun qabnu mucaan mataa isaatiin dubbachuu qaba jechaadha. Intarbii gochuu qaba. Mootummumti miidiyuma isaati irratti saniin alatti gadi baheetu mootummaan isatu akkas godhee hoo jedhe hin fudhannu jechaadha. Shira kana dura ragaa tokko malee Haacaaluu ebelutu akkas godhe jedhanii nama tokko nutti fidanii turanii maqaa dogoggora waaman. Maalidha seerri biyya san keessatti hojjechuu qaba. Maaf hin hojjenne nama biraatiif hin hojjeta Oromoodhaaf maaf hin hojjenne. Okay, abbaa gadaa duratti illee gadi buutanii amma kallattumaan itti fufaa warri jirtan sheer godhaadha. Warri odeeffannoo haarawaa qabdan koottaa ol seenaa.
Oke, guddaa galatoomee akkam jirtu roobalee baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo maatii iseetii fi isees lubbuu isee jannataaf haa godhu. Maatii fi haalawwan isee hundaafis jajjabina haa kennuun jedha. Ani wanti baay'ee dubbadhu hin jiru. Tokkoffaa waan ijaan argan irraatii fi waan gurraan dhaga'an irraatu ragaa ba'u waan ta'eef anamma waan ammoo akka saawuma kana booddeen dhaga'e waan kanaa garuu namni baay'ee matu dhumaa jira.